namoonni hunduu gartee qalbii fi ijji namaa gartee irratti deebiti. Bareedina qabaachuu keessa namticha taayilifte tokko ilaalcha ijaatiin isii tana jaalata. Hoggaa isii jaalate akkasitti siin fuudhaa jennu. Isiidhaa gartee ifiifuu bakka galtuu qabni shaararra olii deddeemti harka namaa eeggatti sadaqaa kadhatti. Jireenya isiidhaa waan daldala nyaattee eeggatu barbaadu. Akkasitti duuba jaarsi kun siin fuudhaa jennu. Siin fuudhaan shartii takkaanii si fuudha. Shartiin takkittiin si fuudhuun ati guyyaa tokko na bira buluudhaaf yoonis guyyaa tokko na bira bultee dhugatti gartee qalbii simattee si abdattee na amanamtee sun hunda gartee ulaagaa kana kan guutu taatee siin fuudhaa jennu. Guyyaa tokkichaa kana maaliif gartee namtichi kun qalaba kana dhiyeessee maaliif gartee isii akka guyyaa tokko bira bultu barbaade. Kan hundaa'u seenaa gartee ilaa hanga dhumaatti yoo jirtan keessatti gartee waliin ilaalaa jechuudha. As deebisi dubartiin qaama siidhaatiin laaftuudha. Tanii gartee miskiinaa, tanii gartee waan nyaatee hin qabne, tanii gartee fuula namaa hedduu goontee gartee sadaqaa barbaaduudhaaf fuula namaa hedduu gootitu takka rabbi kadhachuudhaaf siin dhiibu. Takka abdiidhaa siin muudhe guyyaa tokko akka jireenyi jiraatu abdatti yeroon deemtee zamanii deemee jibbii mooraa guyyaa tokko dheeyxee hubzii irraa barbaaduudhaaf luqmaa yoo haa'oo gartee dummucoo takka irraa argachuudhaaf dhodhooyte san deebitee haadha mana sanii taatee haadha gibbii guddoo sanii taatee jechuudha. Akkamitti akkas taate? Seenaan tun seenaa dhugaadhaa, seenaa haqiiqaadhaa kan nama ijoo keessatti ilaalu. Seenaan kun ganda xiqqaa tokko keessaa eegala. Ganda xiqqaa sana keessatti dubartii takkaatu jiraachaa jira. Dubartiin tuni umriin siidhaa waggaa 22. Dubartii nama hin qabne, ta'aalii hin qabne, tafira hin qabne, tarakkinaaf saaxilamtee waan nyaattee dhugdu hin qabne, bakka ciiftu hin qabne, bakka itti ol garagaltu hin qabne dubartii tanaa jiraachaa jiraachuu. Dubartiin tun guyyaa har'aa yeroo zuuriidhaa kaatee daandii irra gabbaate. Daandii irratti gartee waggaa isiin gabbaate dubartiin tun tanii fi gartee fuulli siidhaa dhukkaa'ee hidhiin siidhaa babbaqeexee beelaaf gartee dheebuudhaaf gartee tarkaanfachuu hin dandeenye kaatee daandii kanarratti waggaa gabbaate akkuma gartee huccuun isiidhaa irra ciraa kanaa wajjin akkuma isiin gartee beelaa keessa gartee qaamni siidhaa daallee jiru kanaa wajjin garuu laalcha ijaatti bocni siidhaa jechuudha. Uumamni siidhaa hedduu takka bareetti uumama siidhaatiin. Kanuma gartee miskiinummaa tana keessa jirtu bifti siidhaa hedduu takka nama bareeddii nama harkiftii jechuudha. Sijalte suniif dubartiin kun kaatee gartee waan nyaattu barbaaduudhaaf gabbaatee daandii kanarra deemuu eegaltee qaamni siidhaa akkasiin laafus takka abdii rabbiirraan kunne abdiidha qabdi akkasumatti. Yeroon tun rakkinni kun akka dabu dhibbaa dhibba jala murtee rabbii siidhaa qabattee deemtee jechuudha. Aalee fi firan qabdu rakkina hamaadhaaf saaxilamte hedduu takka gartee haalli siidhaa nama boolchisa. Yeroon yeroo zuuriidhaati. Aduun gartee kan akka dhaabbatti isiin tun innaa beela keessa afaan siidhaa goggogee miilaan tarkaanfachuu hin dandeessu suuta tarkaanfatti. Sagaleen siidhaa qabamtee huccuun siidhaa tun irra ciramtee fuulli siidhaa kun daaree dhukkaa'ee sosolloqee hidhiin siidhaa tun akkana babbaqeexee guyyaa lama waan nyaanne guyyaa lama odooniif gartee waa hin nyaatin yeroo zuurii tana gabbaatii deemti. Oduma akkasitti deemtuu mooraa tanaas suma dhadhootti harka siidhaa ol qabdee rabbii siidhaa kadhatti dummucoo takka argachuudhaaf jechuudha. Mooraa tanaas suma dhadhootti garuu isiin yeroo mooraa dhadhootti tana hunda mooraa rabbii hulaa rabbii dhadhawaa deemti jechuudha. Akkasitti odoo deemtuu mooraa guddoo takka dura geesse. Mooraa guddoo tana dura hoggaa geesse. Mooraa ni dhadhootti. Laaffattee qaamni siidhaa laafee dhadhootte akkasitti abdii kuttee jechuudha. Namni jalaa dubbatu dhabamee garagaltee deemti.
Hoggaan gartee isin garagaltee deemte duuba namtichi tokko mooraa banee dhaabbadhu jeen garagaltee hoggaa laalte bara mana fincaanii keeysaan ture saniifiin si galaan dubbatiin saniifiin gartee deebisaas kanneen dhaabbadhu jeeni itti as deebise hoggaan dhaabbatte namtichi itti as dhiyaatee fuula keessa laale hoggaa inni fuula keessa laale yaa sayyidii dumcoota akkanaa kan guyyaa sadii nyaanne guyyaa sadii gartee hin dhumne dumcuma akkanaa kan hojii akkanaa kan ruutii akkanaa kan daabboo akkanaa kan jetteen akkasii namti callisee fuula keessa laale ati tana ta'in gartee asii dura gartee arfina fakkaattii jee yaa sayyidii eeysan nagarta ani kunoo faqiira dhabduudha miskiina nama qabu aaliin qabu sadaqaa kadhachuufin olii deema akkasuma karaara nagartee jee lakkii kasii miti si harkeetiin jiraa bakkaanti si harkeetiin jiraa fuulli keenya haariyaa mitii jeen namtichi gartee amma si harkeetiin jira jechuun kun maqaan isaadhaa Faadiidha umriin isaadhaa waggaa 55 jechuun nama guddaadha jechuudha akkasitti duba ati nuurii miti jeen nuurii jetteen akkamiin na beekte saahiba leelaatii miti saahibtittii leelaadha tagaafa gartee daa'imummaadha saahibtittisiitii miti jetteen sayyidii ana jetteen ka akkasitti duba jidduu dhaabbatee leelaan ni jirtii jettee yaa waggaa meeqaantan waliin garree jireenya keenya gaafa gartee xiqqeenyaa waliin dabarsine sanii yaadadha rabbumaa ji'i leelaa tara takkaan dubbisiisi taruma takkaan dubbisuu fadhaa jetteen akkasitti duba leelaan bar hin jirtu jee akkam leelaan hin jirtu leelaan na dhiiftee deemtee jee leelaan akkamisii dhiiftee deemte maali sababni gartee isiitti si dhiiftee deemtee jettee akkasitti jaarsi ija duraan gartee akkana dhaabbatee isii kan tana gartee fuula keessa laalu san mataa qaqqabee kanatti bar isiin gartee nama biraa jaalattee sun gartee waan gartee qalbii isii keessa namni biraa jiru na dhiiftee deemtee jiru akkasitti dhaabbattee duba leelaan gartee akkamii waan kana gooti jettee keessa deebitee akkasii wanni jette akkasii keessa gadditee duba jaarsinis qalbii cabee duba akkamiyyeen kaa halaal bar adda baanee jeen na dhiiftee deemtee anis gartee hiikeetiin jiraa jeen akkasitti duba mee atoo heerumtee jirtaa kee dhageeti maaliif kararra olii gad deemtaa hoggaa jeen waan keessa dabarte gartee yaadattee mataa lafa qaqqabdee boocha eegatte ani kun jaarsa leelaa jette duba jaarsi leelaa kaniin gartee dur beeku san jaarsi leelaa san qaamni isaadhaa qallaadhaa akka keetii kana gabbataa mitiiti isa sanniin beekaa duba irraa kamittiin si wallaalee jetteen kaayoon jaarsa leelaa taate bari jeen haalli daruufa namaatii fi haalli jiruu namaadhaa hoggaa jijjiiramtee qalbii namaatis ni jijjiiramti qaamni namaatis ni jijjiiramaa jeen daruufaatu nama kana qallisee huqqisee gartee wanni godha sanii fi jeen beekta akkasii gartee leelaa immoo na dhiiftee deemte waan gartee nama biraa jaalattee na dhiiftee deemte anis gartee akkasitti miire atoo duba yaanu maal taatee gartee kanarra deemta heerumtee tee dhagee hiitee hoggaa kana isiinis gartee qalbii cabxee mataan lafa gallaaltee hedduu badditee seenaa siidhaa san amma akka jettee eegalte anis waggaa muraasa duranii heerume eegaan heerumee bultii ijaare jaarsi kiyya sababa xixiqqaa barbaadeen na tuma na reeba na cafaqa hedduu takka gartee na rakkisa waan jirrerra na tuma galgala hoggaaniif gartee galgalaa ulaana cufee mana dukkanaa keessatti kophaati jecha keessaa booyaa bula takkaa gartee bultii kee keessa rahaan arganii takkaa ammas qaama bultii sanii ta'e gartee wajjin jiraanne
akkasitti booda oggaan gartee galgaluun qabatee na tumee na reebee qaama kiyya kana hundana gartee nama madeessee gartee horii boo'ichaan garaa dadhabee jireenya gartee ichi keessa jiraachuu dadhabee boodarra ka'ee karaa gartee maatii kiyyaa haadha abbaa kiyya bira galee hoggaan gartee guyyaa muraasa bulle guyyaa muraasa booda waraqaa hiikaadhaa naaf kennee naaf ergee manatti san boodaanis maatii kiyya bira gartee ulee san duraa biyee boo'icha san duraa biyee ho'ummaa san duraa biyee arra maatii kiyyaa wajjin jiraadha jee maatii kiyyaa wajjin haadha abbaa kiyyaa wajjin jiraachuu eegalee oggaan gartee odumaan akkana jiraadhu baatii muraasa booda haadha abbaan kiyyaas narraa du'anii Allah hiraamu rabbi rahmata isaanii haa godhu eegas booda egaa haadha abbaan kiyya du'anii obboleessa kiyyaa fi jaartii obboleessa kiyyaatii jira odumaan isaanii wajji jiraadhu jireenya kana keessatti booda ani gartee akka gartee obboleettii isaanii ta'initti ilaalcha biraa tokkoon na laalanii jaartiin obboleessa kiyyaattis akka gartee kaadimtittiitti na laalanii akka kaadimaatti akka dareeduutti na laalanii akka gabraatti na laalanii ilaalcha gartee jechaas gartee jecha gartee gabritti jedhuunaan jedhanii ilaalchan taani naa qaban akka waan gartee jireenya isaanii kana keessatti irra ba'aa ta'ee jiru na laalanii suni obboleessa kiyyaarraayis fuulaan dhabee jaartii obboleessa kiyyaarraayis fuula dhabeetiin jireenya dhiphatee hoggaan gartee maqaa kiyya isa na dhugaana duuba dubbatan dhageen xiqqeenya naan laalan ija gartee xiqqeessanii naan laalan hunda dhagee qalbii cabee isaanis dhiisee deemee san booda jireenya gartee achii gartee isaan biraa deemeetiin khalaas dalagadheetiin jiraadha jee magaalaa seenee ka'ee gartee gaa shirkaa adda addaa dhaqee dalagaa gaafadhe hoggaan shirkaa kanaas dhaqee dalagaa gaafadhe namoonni akkanuma na laalanii haala gartee gaa dubartii kophaa deemtota dalagaa barbaaddu kana fursaa gartee gwaatti harkatan itti natti taphachuu barbaadan natti fayyadamuu barbaadan karaa haraamiin natti fayyadamuu barbaadan na daleessiisuun barbaadanii suni waan kana bira dhaqe ilaalcha akkasii waan irraa arge ani kun sharafa kiyyanii eeggadha naamusa kiyyanii eeggadha beela arraa tanaaf rakkina arraa kanaa jee sharafa kiyyan cabsu beetiin achiis deemi shirkaa kanaas waan dhaqe akkasittiin deemi boodarra maaliin filadhe boodarra daleeyduu mana namaa ta'eetiin filadhe daleeyduu mana namaa dalagee jiraachuudhaaf hin filadhe mana namaa kanaas ka'eetiin gartee waan seenii daleeyduu gartee gaafadhe namoonni akkanuma na laalanii yooni gartee jaarsaa yaattii kan jaarsisiidha ilaalcha biraan na laala mush akka daleeyduutti na daleessisee kabajaa naa godhee mindaa naa kannoo odoon taane na fayyadamuudhaaf yaadanii ani ammoo jireenya kiyya kana keessatti abadan karaa gartee haraami na fayyadamee maallaqa argachuurra dhabee beelaan du'urra naa wajja ilaalcha akkasii waaniif na laalan jaartiin jaarsarraa na eegdi yeroo mara oofaanarra baabdi sun hunda gartee bakkaan itti maqaa kiyyaa fi kabajaatti eeggadhu dhabeetiin daleeyduu mana namaatis carraa mana namaa dalagachuullee dhabee boodarra filannaan kiyya maal ta'e filannaan kiyya kadhadhee waan guyyaa arkadhee jiraachuudhaan yaati maaliif kabajaa waa hunda caaltii jechuudha kabajaatti jee eeggachuudhaaf harka namaa kadhachuudhaan mudadhe akkasitti ammaan tana kurfaa tokko keessaan jira kurfaa tokkichaan keessi jiru kana fireeffadheen kurfaa kana kophaa keessa gala guyyaa ammoo deemeetiin karadha bakkaan yeroon deemee karadhu kana jechoota gartee namoonni alaanaan jedhan ija namaa tanarratti deebitu xiqqeenya gartee isaan naan laalan maallaqa naa kannanii na taphachuudhaaf yaadan kana hundaan na mudata arrammoo akkasitti guyyaa agartee guyyaa lama waan nyaanni beeleetiin beelaa agartee yeroo aduu guutuu tana keessa bee akkasii gaarabbii oofee asna fide amma anis jireenya akkanaa kanarraan jira akkasitti duba waan seenaa kana dhagee akkasitti duba boo'ee akkasi jaarsi gartee imimmaan lolaasee jechuudha suniif
seenaan ganaa gartee hin xumuramne jechuudha. Suniifuu yooniif seenaan tun isin gammachiiftee xumuraan gartee gahuu barbaanne viidiyoo lammaffaa irratti waan dheeratu isin xumura. Ganaa gartee dubartiin tun isin tun jechuudha nuurtuun dhugumatti nuur taatee jireenyi siyaasa jijjiiramee gallattee mul'achuudha ta'a. Seenaa kana warri gartee nu xumurii galmaan gahee heeruma siidhaa fuudha siidhaa ilmaan harkachuu siidhaa deebitee haadha gartee qasii guddaa sanii ta'uu saniis gartee yoo nu xumuriyattan isiniifin xuma yoo isinitti tole seenaan kun jalan nu barreessaadha. Wanni gartee amma asii duubaa fi waan hedduu isin gammachiisu isin boorchisu isin gaddisiisu gaddiinis gammachuunis keessi jira. Suniifuu warri xumuraattanis gartee nu xumurii nu hojjedhu jettan jalan naa barreessaa isiniin jira.